Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaaytuu Gunduruu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin agarsiisa. Har'a viidiyoo karaa gabaabaa YouTube chaanaaliin keessan dafee akka sabiskiraayibarii wachaawariin keessan dabaluuf linkii keessan irratti siistama koompitara irratti nootpaadii ittiin hojjetanii yeroo fi namni linkii isaa sirra ergu yookiin ati linkii kee akkana fakkeenyaaf namarra ergitee namni sabiskiraayibis godhuudhaaf linkii kee irra kilik godhe maaltu ba'aa nama sanii fi osoo fi nama kana sabiskiraayib goone gasseen hin dandeessu akkana gaafataa jechuudha. Siistama kana akkamitti akka godhanii isin agarsiisa. Egaa gara viidiyootti seenuun dura warri Astaaytuu sabiskiraayib godhuun chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib laayik sheer godhuun dagatinaa jecha akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol notifikashinii irraa godhadhaa isiniin jedha. Amma YouTube chaanaalii kana namni sabiskiraayib goone taanaan namni yeroo fi sabiskiraayib na godhiif linkii ati ergatte yookiin namni sirra ergate linkii irra kilik goote akkana si gaafata. Sabiskiraayib yoon goone waan akka godhuu hin dandeessu jechuudha. Saniifuu karaa itti kana godhaniin isin agarsiisa. Hedduu bareedaadha. Akka dafee sabiskiraayibariin keessanis ta'e wachaawariin keessan dafee guddatuuf siistama kana fayyadamuun hedduu bareedaa waan ta'eef egaa yoonii fi dafnee guddannaa dafnee sabiskiraayibariin keenya akka hidhuu barbaannee yottan karaa salphaateen siistama kana hordofuun dirqama ta'a. Maal gootanii jalqaba Microsoft Office Word bantanii waan linkii kaa'attaniitu jira jechuudha. Koompitara keessan irraa Microsoft Office Word banachuun dirqama ta'a. Saniifuu iddoo inni jiru barbaadanii Microsoft Office banattan. Erga Microsoft Office banattaniin booda Office keessa Microsoft Office Word banachuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo akkas hin taane siistamni kun isiniin hojjetu. Linkii YouTube chaanaalii keessanii karaa salphaatiin akkana hojjettanii guruubii garaagaraa irra yoo sheer gootan karaa salphaatiin yeroo gabaabaa keessatti sabiskiraayibariin keessan dafee guddata. Dafee akka wachaawariin keessan illee dabaluuf gahee guddaa qaba jechuudha. Saniifuu siistama kana fayyadamuun hedduu bareedaa isin fayyadamaa isin jaa. Erga maal gootan gaa erga Microsoft Office Word bantaniin boodatti siistamni kun bilbila irratti hin danda'amu. Koompitara qofaa warra koompitara fayyadamtan qofaaf hedduu kan isin fayyadu. Garuu yeroo takkatti nama koompitara qabuun linkii kana yoo hojjettanii ol kaa'attan telegiraama keessan irraa isiniif ta'a jechuudha. Hojjetachuun hedduu bareeda. Namni illee karaa salphaa ta'een isin hojjetee isin erguun qallaaliidha. Kanaafuu Microsoft Office Word erga kana banteen booda maal goota ni dhufta. Eessa YouTube chaanaalii irra YouTube chaanaalii banattee biroozarii kana jiru gaba iddoo profaayiliin YouTube chaanaalii kan jiru gama harka mirgaa irra gubbaa kanarra dhufte maal goota kilik irra goota jechuudha. Kilik irra goota iddoo profaayilii YouTube chaanaalii keetii jirtu kanarra dhufte karaa salphaatiin akka YouTube chaanaalii seenuudhaaf erga achirra kilik gooteen boodatti akkanatti iddoo profaayiliin YouTube chaanaalii kan jirtu dhuftee kilik erga gooteen boodatti YouTube chaanaal jaa YouTube chaanaal irra kilik goota jechuudha. Erga YouTube chaanaal irra kilik gooteen booda maal gootaa ni eeggatta. Hanga inni YouTube chaanaalii sii banutti. YouTube chaanaalii erga kana sii baneen boodatti maal gootaa gama gubbaarra dhufta. Isa gama gubbaa kana iddoo linkii YouTubii akkanumatti ofiif kaa'u osoo ni ifiin hojjetan jechuudha. Akkanatti gama gubbaa kanarratti dhufa. Isa kana akkanatti ogaa irra kilik goote ifumaafuu select godhaa. Yoo select godhe select goote copy gootaa jechuudha. Copy jettaan isa kana. Copy ergetteen boodatti hidimtaa eessa paste gootaa Microsoft Office Word irra dhayitaa karaa salphaatiin. Isa kana kan maddifattee Microsoft Office Word irra dhayitaa paste gootaa jechuudha. Paste erga gooteen boodatti asirratti barreeffama footisan paste gootaa jechuudha asirratti. Linkicha footisan asirratti paste goota. Erga siin booda maal gootaa ni seentaa notepad waan jedhamu jira. Koompitara pirogiraama adda addaa yeroo fi appilikeeshinoota garaagaraa fa'aa diivlooperoonni koompitara hojjetan notepad kanarratti kan hojjetamu piroojeektiin garaagaraa asirra hojjetama. Keeshin maarkii gootaa mallattoo gaafii gooteeti sap waan jettuutu jira jechuudha. Ergas boodatti shiftii fi wanni mallattoo akkana bantu takka gama jalaarra akkanatti confirmation jettaan jechuun boodatti confirmation waan itti barreessuu dandeessa.
sub confirmation 1 jettee itti barreessitaa jechuudha. Akka asitti aansitee amma linkichi kun asitti erga kanatti taa'een boodatti maal godhaa karaa salphaatiin intarbuuta akka goonaan si tuqamee jira. Kun amma linkii YouTube chaanaalii keetiiti. Garuu akka gaafii akkasii yeroonii fi namni subscribe si godhu barbaadee linkii kana marra ergite akkanatti gaafatuuf waan itti hidhamuu qabu jira jechuudha. Wanni itti hidhamuu qabu sun asirratti kan hojjetamu. Asirratti erga akkas jetteen booda confirmation jettaan. Confirmation walqixa taate akka ittaanii jechuudha. Ni fuutaa isa kanaas select ol goota. Erga kanatti barreeffatteen siin mul'atu yoo ta'e kanatti confirmation sub confirmation walqixa taate akka ittaanii jechuudha. Isa kana select gootee copy ittaanii jechuudha. Select copy erga itteen boodatti karaa salphaa ta'een erga siin boodatti select copy erga itteen boodatti minimize goota. Minimize erga gooteen boodatti karaa salphaa ta'een paste goota. Isarra dhuftee Microsoft Office Word irra dhuftee iddoo itti aantu sanatti paste goota jechuudha. Erga siin boodatti takka internet taanii haruma salphaa ta'een linkii YouTube chaanaalii keetii hojjettee jirta. Bareechitee namni yeroo fi namarra ergitte akkanatti fudhachuusaa bifa kalara duraan turerraa kana jijjiirrataa jechuudha. Amma isa kanarra yoo kilik godhe maali kilik yoon godhe usujiin galuudha. Kilik yoon godhe iddoo kanarratti maaltu dhufa akka sub osoo niif hin goone subscribe osoo hin goone kara profaayilaa ittiin seenneef si fayyada jechuudha. Saniifuu linkii kanatti hojjechuun hedduu bareedaadha. Isiniifis ni fayyada. Amma fakkeenyaaf isa kana copy gootee yoo niif bakka biraa geessite asumarraa linkii godhuun ni danda'ama. Akkana kilik gootee saba osoo hin goone karaa biraa deemuu dandeessu chaanaala kana. Chaanaalii nama akkana hojjetteef kana. Saniifuu karaa salphaa ta'een akka YouTube chaanaalii keessan guddatuuf sistema kanaan hojjedhaa. Hedduu bareedaa. Isin guddisaa subscriberii keessanis akkasumas wachaawariin keessan gaa subscriberii jala deema karaa salphaa ta'een akka dafee guddatuu fi linkii kanatti hojjettanii Telegram irraas ta'e Facebook irra yoo share gootan karaa salphaa ta'een namni kan dafee subscribe isin godhuuf gargaara jechuudha. Sanii laalammaa isin gaafatee jira kanatti karaa salphaa ta'een akkana fayyadamaa har'aaf viidiyoon keenya kanumaan yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa yeroo gaarii.